Waxabajji 21 2026 oduu Sibuu Neetwoorkii yeroo kana simbiraan geenya. Guyyaan abbootii yookaan Faazers Day kabajamaa oole. Guyyaan abbootii yookaan Faazers Day akka guutuu addunyaatti kabajamaa ooleera. Abbaan utubaa manaa mataa haadha warraati. Jaalalaa fi aarsaa isaan dhalootaaf kaa'aniif kabajni abbootiif haa ta'u. Sibuu Neetwoorkis baga guyyaa abbootii geessan jedha. Happy Fathers Day. Daa'imni ganna 14 haati isaa duutee dhiisee gara qormaataa deeme ijoo miidiyaa hawaasaa ta'e. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Eekkaa Anxaafoo kan jiraatan maatiin Kaalid Qaasim abbaa isaanii irraa gargar ba'anii haadha isaanii waliin obboloota 2 waliin jiraatu. Haaluma kanaan haati isaanii rakkattee iddaaf qaxuruursitee qofaa ishee daa'imman 3 guddisuutti gatteesse. Daa'imman 3 keessaa Kaalid isaan gafa yoo ta'u, Kaalid barataa kutaa 8ffaati. Guyyaa qormaata biyyaalessaa kutaa 8ffaa qoramuuf yeroo sa'aatii muraasni isaa hafutti haati isaanii jala boqotte. Haati isaanii yeroo lubbuun jirtu haala kam keessattuu barumsa isaanii irraa akka hin hafnee fi akka hin dhiisne gorsaa turu namoonni naannoo isaanii beekan ni himu. Kaalid ganna 14 isaatti obboloota isaa qoxisuu guddisuun gateettii isaa irratti kufe. Waadaa haadha isaaf gale kabajee reeffi haadha isaa utuu mana jiruu qormaata dhaqee qoramee imimmaan coccobsaa waraqaatti dibee deebi'e. Reeffi haadha isaas erga awwaalamee sa'aatii booda mana barumsaatti deebi'ee qormaata waarii boodaa qoramuun ijoo dubbii miidiyaa hawaasaa ta'eera. Daa'ima kana gargaaruufis lakkoofsi baankii herregaa banameefii jira. Haleellaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatteen namoonni 6 ajjeefamuun dhaga'ame. Isaan keessaa tokko ogeessa kaameeraa Aljeeziraati. Haleellaa Israa'el Gaazaatti raawwatteen ogeessa kaameeraa miidiyaa Aljeeziraa akkasumas daa'ima tokko dabalatee namoonni 6 ajjeefamuu qondaaltonni fayyaa fi deeggarsaa dubbatan. Aljeeziraan hojjetaa isaa Ahmad Wishaa otoo mana keessa jiruu haleellaa Israa'el raawwatteen ajjeefamuu isaa ibsa baaseen yakka hamaa namoota irratti xiyyeeffachuun raawwatu kana gadi jabeessinee morminaa jedheera. Humni ittisaa Israa'el ammoo Ahmad miseensa damee waraana Hamaasiif shororkeessaadha jechuun isa himate. Ministeerri fayyaa Gaazaa Hamaasii fi Israa'el onkoloolessa darbe keessa waliigaltee dhukaasa dhaabuu erga raawwatanii as haleellaa Israa'el geggeessaa jirtuun namoonni 1,700 ol ajjeefamuun ibsame. Aljeeziraan sanbata waxabajji 2026 jechuun kaleessa duutii Ahmad seeraa fi dambii idil addunyaa hundaa kan sarbu tarkaanfii ifaa ta'edha jedhan. Akkasumas gaazexeessitoota irratti xiyyeeffachuun sagalee dhugaa dhaamsuuf tarsimoo fuulduratti qabamee akeekedha jedheera. Waraanni Israa'el gama biraan Ahmad yeroo dhiyoo asitti haleellaa snaayiparii Israa'el irratti raawwatamuuf karoora ba'u irratti hirmaachuusaaf ragaa waan jedhu dhiyeesseera. Akka hospitaalli jedhutti iddoo Bureejii jedhamuu fi kaampiin baqattootaa jiru keessatti haleellaan raawwatameen namoonni biroo 2 ajjeefamaniiru. Waraanni Israa'el namoonni ajjeefaman biroon miseensota Hamaasii jedheera. Obboleessi gaazexeessaa Aljeeziraa Ahmad Waasaay Muhammad haleellaa raawwatameen eebila darbee lubbuu isaa darbeera. Israa'elii fi Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun walimatu. Xumura irratti sagantaan Piriimeer Liigii Ingilaand bara 2026-27 ifa ta'e. Sagantaa taphoota Piriimeer Liigii Ingilaand bara 2026-27 ifoomeera. Haaluma kanaan taphni torbee jalqabaa bara faranjootaa hagayya 21/2026 tapha Arsenaaliif Coventry City waliin walitti fidu halkan sa'aatii 4tti ni eegala. Hagayya 22/2026 waarii booda ammoo sa'aatii 8tti Manchester United fi Hull City walitti fiddi. Waaree booda sa'aatii 11 jalqabee Everton Crystal Palace, Ipswich Town, Sunderland, Nottingham Forest, Leeds United waliin yoo taphatan galgala sa'a 1 walakkaa jalqabee Brentford Tottenham waliin ni morkata. Akkasumas hagayya 23/2026 waaree booda sa'a 10 irraa eegalee Brighton Aston Villa waliin, Manchester City ammoo Bournemouth waliin ni taphatu. Galgala sa'a 12 walakkaa jalqabee Newcastle Liverpool waliin yoo taphatu hagayya 24/2026 halkan sa'a 4 eegalee Fulham Chelsea waliin ni falmata.